naannoo Tigraay kaaba Itoophiyaatti argaman lammiilee waraana naannicha keessa ture lubbuu dhaban yaadachuuf guyyoota gaddaa 3 labsan. Labsiin kun sanbata borii eegalee haga wiixataa tura. Waraanni kaaba Itoophiyaatti dhiiga lammiilee hedduu dhangalaasee eega waliigalteen dhaabatee torban muraasa booda waggaa guuta. Amma maaliif guyyaan gaddaa labsame? Guyyoota gaddaa maaltu raawwata jedhee gaazexeessaa BBC Maqalee jiru Girmaay Gabruu gaafadheera. የትግራይ ጊዜያዊ መስተዳድር ደጋግሞ እንደገለጸው በጣም በርካታ ቤተሰቦች ቡልቺንስ የሮ ናኖ ትግራይ ማቲን ባየ ሚሰንስ ማቲ ሳኒ ልቡን ጅሩሞ እንጅረን ኤሰ ጅሩ ከንጀዱ ጋፈታ ዋን ቱረኒፍ ዴቢ ከኑፊ ኢኑማ ዶሊን ቶኮ ቶኮ ኢጆሌን ሳኒ ልቡን ጅራቾ ፊ ዳቡ ሳኒ መርከኔሱዳፍ ጫማ ቱረን ሞቱማን ሞ ቁልቁሌፈቻ ቱሩፊ አመጥምሩሳ ኢብሱዳን kanneen lubbuu dhaban maatiitti muu kan murteesse maatiinis garaa akka kutatanii fi boree galee guyyoota 3 sochiin dhaabbileen jiraatu cidhe guyyaan dhalootaa fi sirbni dhorkama bakka bakka buutonni mootummaa argamanitti maatiitti gaddi himama akka ragaattis maatiitti waraqaa ragaa ni kennama ለዚህም ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣሉ guyyaadhaan pirezidantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Radaa miidiyaaleef ibsa kennaniiru lakkoofsa waraana naannoo Tigraay keessa tureen du'anii way dubbatanii ሀለሙ መቀሌ ጅሩ ማልፈካተ ጀደስ ጋፈደራ እንግዲህ የተሰውት ቁጥርኛ እናቀዋለን ቢሆንም ግን በአሁኑ ሰዓት ቁጥሩን ለመግለጽ አንገድ ከነል ልቡ ደበኑ ትደግ የሮ ማለኮብ ሰብሱዳፍ እንድርቀም በርባቺሳዳ ጀነያን ለኮብስ ሚዲያ ሐዋስ ማረት ይብሰሙ ምን ይላለቱ nama lubbu dhabe tokko jajjabeessuudhaaf birrii 20 ni kennama maatiin tokko tokko gadda kanarraa qooda fudhachuudhaaf gara maatiitti imaluu qaba sababa kanaaf naannoo buufata konkolaataa namoonni baay'ee turan namoonni dursanii dhagahan Maqaleetti daasii ijaaranii namni waaqni sinaa jajjabeessuu jechaa turan ቤት እየሄደ ጽናቱን ይስጣችሁ እያለ ሲያጽናና ይታያል Girmaay Gabruu ture Maqaleerraa kan dhageenye kana dura ergamaan addaa gaanfa Afrikaa pirezidantii Naayijeeriyaa duraanii Olusegun Obasanjoo waraana kaaba Itoophiyaa tureen lammiileen 100 lakkaa'aman lubbuu dhabuu isaanii himaniiru haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti ifatti lakkoofsa lammiilee lubbuu dhabanii waan dubbatee hin qabu. Magaalaa Baahir Daaritti argamu sababa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraa keessa jiruun hojii dhaabuusaa BBC maddeen irraa odeeffate. Hospitaalli Speeshalaayizidii Xababa Giyoon jedhamu kun kolleejjii wal'aansaa fi saayinsii fayyaa Yuunivarsiitii Baahir Daar jalatti argama. BBC'n hojjettoota hospitaalichaa fi hoogganaa yuunivarsiitichaa irraa akka odeeffatetti hospitaalli kun guyyoota 2 darban tajaajila kennaa hin jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti tibbana naannawaa hospitaalichaa waraana mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduu walitti bu'iinsi ture. Hospitaalli kun tajaajila dhaabuu isaatiin aanolee ollaa akkasumas immoo naannoo Benishaangul Gumuz irraa kanneen dhufan dabalatee tajaajila akka hin arganne taasisaa jiraachuu himan. Ogeessi fayyaa hospitaalichaa maqaanaaf dhoksaa jedhan haala ture jedhan akkanaan himu. ባለፉት ቀናት አገሪቱ እየሰጠ አይደለም ባህር ዳር ላይ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም ሰላማዊ እንቅስቃሴ እንደቀጠለ magaalaa Baahir Daar keessa wanti mudate hin jiru nagaatu jira sabaatamiit jedhamudha guyyoota lamaaf rakkoon kan ture ka'umsi osoo miseensonni raayyaa ittisaa bakkicha socho'aa jiranii dhukaasni itti baname isaaf deebii kennuudhaaf dhukaasa bananii dhukaasa gara hospitaalichaa seenanii dhukaasni gamoo hospitaalichaas jira jedhanii tilmaamaniiti natti fakkaata gamoo hospitaalichaa irratti meeshaa qiyyaafatan ogeeyyiin hospitaalaa kana gaafa argan yaaddaanii dhiisanii ba'uu jalqaban dabalataan namoonni miidhamanii hospitaala seenanii wal'aansa argataa jiran faannoodhaa jedhanii yeroo fudhatan ogeeyyiin argan hojiidhaaf amansiisaa miti jedhanii dhiisanii deeman sababa kanaan hospitaalli hojii dhaabe. Hospitaalli kun magaalaa Baahir Daar irraa karaa Finfinnee geessurra kiiloomeetira 7 fagaatee argama. Ogeessi kun raayyaan ittisaa hospitaala keessa meeshaa waraanaa qiyyaafatanis akka hin dhukaasnee fi miidhaan hospitaalicha irratti dhaqqabeellee kan jirre himan. Barsiisaan Yuunivarsiitii Baahir Daar biroo dubbisne hospitaala kan seenus ogeeyyiin keessa jiranis ba'uu akka hin dandeenye ibsu. Namoota wal'aansa fudhatan simachuu dhabuu isaaniin miidhaa dhaqqabuu malu akkanaan dubbatu. ሐኪሞችም ሐኪም ያልሆኑ ነርሶችና ሌሎች ሐኪሞን ነርሶኒ ፊ ኦጌይን ካን ገራ መጋለቲ ደደቢያ ሆጀታ ቱረን አመ ሴን ዋን እንደንደኘፍ ባከ ቶኮ ጅራ ናንቸ ኬሳ ወይራሪ ኮሌራ ጅራ namoonni wal'aansa argachuu qaban wal'aansa argataan jiran ogeeyyiin wayyoo qaban hospitaala keessatti argamu waan ta'eef guyyuu wal'aansi baqaqsanii wal'aanuu hedduu taasifamaa ture namoonni hedduus tajaajilamuuf dhufu wal'aansi suni hundi amma hin jiru kun ammoo hawaasni tajaajila argachuu qabu argataan jiru jechuudha. ማህበረሰቡ ማግኘት የሚገባውን ጥቅም እያገኘ አይደለም። Pirezidantiin Yuunivarsiitii Baahir Daar Dr. Fireew Tagany dhimmicha gaafannee yeroo ammaa namoota dhukkubsatan simataa hin jiru hojjettoota keessa jiran soorata dhiyeessaa kunuunsaa jiraa jechuun BBCf mirkaneessaniiru. Dhimma dabalataa gaafachuuf aangawoota naannichaa fi qondaaltota komaanda poostii naannicha bulchaa jiru odeeffachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne. Adoolessa waggaa darbe hidhattoonni faannoo magaalota to'achuuf sochii taasisan hordofee labsiin yeroo muddamaa labsame humnoonni federaalaa bobba'uun
ni yaadatama. Israa'elis gara Gaazaa, Hamaasis gara Israa'el rookeetii samiirra dhukaasuu itti fufaniiru. Lakkoofsi gama lamaanii lubbuu dhabanii gara 3,000 dhiyaataa jira. Ministeerri fayyaa Filisxeem akka ibsetti namoonni 11 walitti bu'iinsa hiriira mormii West Baankitti dhalate irratti loltoota Israa'eliin ajjeefamaniiru. Humni qilleensa Israa'el ammoo gamasaan sa'aatii 24 darbe keessatti humni waraanaa biyyattii Gaazaa keessa seenuun bakka namoonni dhabaman jiran adda baasuuf yaalamuu ibseera. Aslii Galgaloo gabaasa qabdi. Israa'el goot jaan darban keessatti bakka Hamaas jiran irratti xiyyeeffadhee jechuun bombi kun jaa Gaazaa keessa darbachuu dubbatti. Uummata Gaazaa gidiriitiin goomu. Intalti tummaatii hundi dhabdi. Haleella xiyyaaraa Israa'el raawwatteen ajjeefaman. Sirni eegumsa fayyaa guutuun bakka cabbiitti dhiyaatee jedha hakiimonni. Buufataaleen yaalaa fi kutaan fayyaa guutuun tarii guyyaa 2 hanga 3 booda ni jigu jedhee yaada. Haala kana waan danda'an natti hin fakkaatu. Hospitaalichi dhukkubsattootaan guutameera. Hoogganoonni waraana Israa'el uummanni kaaba Gaazaa jiru sa'aatii 24 keessatti gara kibbaa takka godaanuu ajaje. Lakkoofsi kun walakkaa waliigalu uummata Gaazaa jiraatu. Nyaata hin qabnu, bakka jiraannus hin qabnu, hunduu nutti duulaa jira. Nuti nyaachuus ijoollee keenya nyaachisuus hin dandeenyu. Manneen keenya barbadeessaniiru. Akkasitti jiraachuu hin dandeenyu. Eessa deemuu qabna? UN ajajni uummata baasuu kun akka haqamuu fi Israa'el gaafate. Tarkaanfiin akkana kun bu'aa namooma hamaa fiduu dubbatu. Kun magaalaa Gaazaati. Gara kibbaatti kan argamu laga Gaazaati. Asitti arguu dandeessu. Kutaa kanatti kun laga Gaazaati. Wanti ibsi kun jechaa jiru ammoo namoonni Gaazaa keessa jiran nageenya ofiitiif jecha gara kibba laga kanaatti socho'uu qabu kan jedhudha. Israa'el garuu deebii UN qaanessaa jedhu. Ajajni akka haqamaduun taane UN amma kanneen butaman deebisuu Hamaas balaaleffachuu fi mirga Israa'el uffitisuuf qabdu deeggaruu qabdii jedhu UN ambaasadariin biyyattii. Gaazaan naannoo xiqqoo dheerinis sa'aatii 8 keessa deemuu danda'amu. Lammiileen Falasxiin gara miliyoona 2 Gaazaa jiraatu. Tilmaaman walakkaan isaanii ijoollee. Seenaan Gaazaa bardur irra kaasee jirti. Garuu mannisii amma yeroo dukkanaa keessa jiran. Israa'el waan Gaazaa keessa jiru hundi to'atti. Lafa, bisaanii fi qilleensallee. Lammiileen Gaazaa hedduun jireenya isaanii guutuu keessatti asii ba'an hin beekan. Yeroo hunda hanqina meeshaalee bu'uuraa jira jechuu. Haalli amma kanaan dura caala hammaatee jira. Uummata akkasitti baafamee jiruuni dinagdeen Gaazaa yeroo dheeraaf cufamee haala hamaa keessa jira. Warri danda'an industirii qonnaa qurxummii qabuu fi ijaarsa keessa hojjetu. Hojii dhabdummaa naannoo kanaatti gara walakkaatti dhiyaatee jira. Gaazaan waggoota 16 darban keessa uggura jala turte. Kanaafis waggoota muraasa darban keessatti lakkoofsi namoota deeggarsa dhaabbata baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti hirkatanii haalaan dabaleera. Fakkeenyaaf namoonni miiliyoona 1.2 gargaarsa nyaataa keenya irratti hirkatu. Kanas sababa hammaachuu waraana kanaatiin dhaabneerra. Rakkoolee kan hundaa fi UN uggurii Gaazaa irratti kaa'amee akka kaafamuu fi yaamichi dhiyeessaa ture. Garuu kun maaliif ta'uu dadhabe? Waldhabdeen mootummaa Israa'el fi Falasxiinota jidduu jiru akka hir'atu abdiin jiru guyyoota darban kanaanii diigamee jira. Haleellaan Hamaas naannicha raasee jira. Jeequmsi kun dhufuu isaa namni eegin jiru. Garuu mallattoon hundi argamaa ture. Lammiileen Gaazaa yeroo dheeraa fi diroon addaan hin cinne kan isaan balali'uu koomachaa turan. West Baankii naannoo guddaa Falasxiinota kabiraa keessatti mootummaan Israa'el qubsuma uummata Yahudoota bal'isuu guddisee jira. Kunis Falasxiinota jiraatan waliin yeroo hunda walitti bu'insa uumuu fi sabab ta'e. Qubsumni kunneen seera idil addunyaa jalatti seeraan ala. Israa'el garuu kan hin diddi. Magaalaa Yerusaalemitti magaalaa amantiiwwan gurguddoo addunyaa 3 fi qulqulluu taate hawaasni musliimaa daawwana waliigaltee malee masjiida Al-Aqsaa irratti godhamuun aarii guddaa keessa galan. Kunis poolisii Israa'el waliin walitti bu'insi hamaan akka uumamu taasise.